faayidaa dhagaa kanaa beektaa ummati. Maal fayyadaa dhagaa? Dhagaan seenaa baay'ee hojjeta. Burjii Kalifaa beektaa? Maaf hin beeku. Hundumaa cireen koo laaqanni koo Burjii Kalifaa. An waan si ajaa'ibu irbaata qophaa miti Itoophiyaatti deebi'ee gala. Dhagaa laalan beektu. Tole isa Burjii Kalifaati akka ciree nyaattu maal taatu isaa booddeetti deemna garuu dhagaan kun biyya keenyatti seenaa baay'ee hojjeteera. Fakkeenyaaf gamoowwan dabbii abbaa 5 abbaa 9 abbaa 8 isaa fi kan kana fakkaatan hojjeta. Si galeera. Dhagaan jechuudha. Yaa. Ati garuu ammuma dhagaa kanaan geessu. Anatu amma dhagaa kanaan ga'u. Anatu amma dhagaa kanaan ga'uu hin danda'u jechuudha. An nama Awurooppaa deemee miila tokkoon. Nama miila tokkoon utuu miila lammaffaa lafa hin buusin Awurooppaa deemee asii immoo Keeniyaa dhaqee Sudaanitti deebi'ee karaa Gambeelaa dhufee biyya kana galutu akka amma dhagaa kanaan ga'u jechuudha. Natti argisiisi ka amma dhagaa kanaan isa Awurooppaa deemuu Keeniyaa deemuu dandeessa. Keeniyaa Awurooppaa gaduu hin deemtu taati. Mee iski amma dhagaa kana akka caaltu natti argisiisi. Ati akkamittiin tu bilaaka Ameerikaaniin akka jiru hin barreeti. You know something about me. You know everything is alright about the necessary of human being. Akkamitti akka Awurooppaan gurraachi. Kanaka no way. I'm not saying something wrong to you. Jedhama afaan Ingiliffaatiin yoo barbaade akkam jechuudha. Gurraachi afaan gurraachi Oromiyaa gurraachi Itoophiyaa gurraachi biyya kanaa yoo barbaade Ameerikaa keessa guuteera. Gurraachi Black American waan jedhamu wayii tokko dhageesseen beektoota. Akkamittiin anaanitu gadi qabdeenaa tilmaamuu dandeessi barbaada. Akka kee kanan gurraachaan. Kanaaf amma oduu biraa dhiisiiti mee akka dhagaa kana caaltu natti argisiisi. Burjii Kalifaan dhagaa kanaan dhaabbate. Mee immoo natti argisiisate oduu qofa. Dhagaa kana gararraa kan ta'es kan sitti agarsiisu barbaada. Yaa. Argisiifta. Gudaan kun maal gochuuti immoo? Dhuguma milkaa'aa fi taa'e. Sila aariidha har'ammaa aariidha. Nan aarsee har'ammaa. Sin argaa. Ani immoo iji koo baay'ee maal ga'a fagoo irratti nu argaa kanaa eegalee amma immoo garaa kutadhii nu dubbisa. Nama dubbise maal garaa koo Uga kanaaf dhagaa irraa hunduma ibuutti si bira dhufee. Daanu. Uga kubaddi. Kanaafuu maal jedhamudha? Thanks. Yaa namni gurraachi baay'ee natti akkam milkaa'u sinumaa beekaa garuu machuumaan qaba deemannoo is bira dhufe malee akkatti na jaallattu sinumaa akkasumatti yaada koo keessatti argina kaleessa deengedda sinu hundumaas yaada koo keessatti argina egaa kanaafan nyaaphaas maddeenii kan olii gilleerraa jechuudha. Namni gurraachi baay'ee natti tola. Nagditu kanaafuu uffata gurraacha uffate. Dhugaa? Nama gurraacha kan dhiyeessu barbaada gara karaarra osoo joonjoo si argina. Kana booddee immoo jechuudha. Waan uffata gurraachi. Kan ofitti fuutee lafa geessee barbaade anuma bukeetti ofitti baastee lafa geessee anumaan fuutee akka uffata uffachuu dandeessa. Anuma keessa na keessa lixxee jiraachuu dandeessa kana booddee dhugaa. Ta'uu danda'a yoo mana qabaate. Amalli koo tuula akka boqqolloo warra keenyaa tuulamaadha amalli koo samaayee gaadhila. Kiisii kana iddoo asis kiisii dhugaadha jireenya koo kiisiiwwan sana keessa immoo maaltu guutameera amala kooti. Dhugaa moo? Dhugaa. Baay'ee taphataa garuu. Qosaa illee qosaa.
Bilbiluma kan sih kan mau. Aku kok saja dah. Dah bilbil lagi ni. Nama aku tu jinggaran kau saya mungkin saya. Kau nak bayar kau juga Aku bilbilan asal mau sakit jadi. Erosi mau pura sama erosi ka. Over birthday planet ya dunia dobra yo Mars Jupiter sama Mars. Wah birthday guys surat sah. Bawa ini. Dua saja. Jadi itu. Simil kaya kar? Simil kaya ka? Situ erawan, wala kante iतना कर चीज़ है इस तो erawan. Alda deh. Abbaa hoteela abbaa urjii kutanii abbaa urjii shanii jira miti. Ati immoo seenaa ajaa'ibaa labsa. Gamoo abbaa darbii isaa 10 urjii 10. Burjii Khalifaa Itoophiyaatti ta'e. Habiibi! Kaamtuu Itoophiyaa! Maal jechuudha? Gamoo abbaa sagalee abbaa 10. Maal jechuu barbaadeeti? Lakiin. Akkasumatti. Mucaanii baay'ee qoosa jechuun kun hiika biraa qabu. Gamoo jechuun gamoodha ofumaati maal jechuudha. Isa kana jechuudha laata. Gowwaa uumaan beekna jira miti. Isa gowwoomsi. Akkas jechuun gamoo abbaa darbii sagalee abbaa 10 jechuun shamara sagalee mana keessee kurnaffaan barbaada jechuudha. Anaan yoomiyyuu nan gowwoomsitu shi anaan seenaa. Simil koofne hundaa. Nyaata. Iyyoo na nyaata. Fiilmuu diinatti qabatee sukke. Bollaati keessatti awwaalamtu sii qota.